Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manni argitan kun magaalaa Finfinnee keessatti mana waliin jireenya yookaan kondominiyeemii isa jedhamu sanii kaaree 59 as durallee gadi isinii dhiifamee ture jira. Ulaagaa isaa hunda kan guuttateedha. Bakka maqullaa jiru iddoo mul'atu kunniin amma xumuramee jira jechuudha. Ka kushiinaadha yookaan kan mana haaraa miliyoona 4,200 jedhama. Yoo miliyoona 4 inshallah hin bitama jennee yaanna. Ya Rabbi duubi tettanii itti galtanii bootaan inni itti argamullee bootaa bareeda asfaaltii irrattidha. Laala akka inni jiru waan inni fakkaatu. Laala kun kunniin mana fincaaniiti. Amma xumuramee jira. Viidiyoon kun kan duraaniiti. Kana caalii bareeda jechuudha. Maatii keessan ergaatii bitadhaa. Duwwaa 919 26 21 36 yookaan duwwaa 956 55 63 26 irratti bilbiltanii mana kana nu bitaa jechuu dandeettani. Magaalaa Finfinnee Haayilee Gaarmenti yookaan Nifaas Silk Laaftoo Kifla Katamaa isa jedhamee beekamu sanidha. Shaklaadhaan ulaagaa hunda guuttatee mana xumurameedha. Mana jireenyaati. Daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Maarree Finfinneen teessanaa taatu.